maaliif hidhamtanii akkamittiin immoo baatanii jedhanii abbaan keenya asiin gaafataniif nuyi waan hidhamneef hin beeknu gaafa kaane Hacaaluu ajjeefame boo'icha dhadhe kun waan ma dhugaadha galgala dhageenye walii bilbilee akkam goona jenne ganama boo'icha deemna reeffasaa bakka maatiin isaa murteetti geggeessina ka jedhuudhaan manaa baane garuu wanti tokko nutti dhaga'amu waa inni Hacaaluun nama tokko miti amma du'e akkuma nama dhaqanii waa gatanii ammoo dhaqanii akka gatamu hin barbaanne kabaja Oromootu achi keessa jira eenyummaa Oromootu achi keessa jira bakka inni itti ulfina argatee itti weellisee deeggartoota qabu handhuura biyya isaatii irraa fuudhanii akkuma nama gatii hin qabne tokkotti ammoo du'e amma fuudhanii yeroo dhaqanii gatan nutti dhaga'ama akkamittiin gatama wannoon isaa yoo addan baane seerumaan illee hakiimiin illee ilaalee waan isaa yoo hin qoranne akkamittiin gatama dhalli namaa Oromootu gatame jechuudha isa jedhu nutti dhaga'aman kanaaf bakka tokko taa'e reeffi isaa kabajaa Oromoonni ba'aa jiru inni kaabaa kibba jiru dhufee handhuura biyya isaatiitti nagaatti dhaamee boo'ee gaddasaa ibsatee isa booddee koreen dhaabbatee sirnaan bakka maatiin isaa geggeessetti haa geggeeffamu reeffi isaa haa boqotuu kan jedhu ture osoo nuyi waa'ee kanaa gungumaa jiru dargaggoonni iyyuu karaa kutanii hin darbu jedhanii deebisnee finnee galma aadaa Oromootti gaafa finnee achi ture guyyaa tokko lama bulee geggeessaan haa raawwatuuf jennee achi bira jirru poolisiin dhufee fudhanna reeffaa nuun jedhan maaliif fudhatu jennaan dubbii nutti hin baay'isinaa hin fudhannaa jedhani waan baay'eetu ture isa kana keessa deemuun barbaachisaa miti hin fudhannaa jaallattanis jibbitanis nuun jedhan kanaaf mootummaa wajjin hin lolannan dhoomaa gochuu hin dandeenye fudhatanii deeman egaa immoo hin galla nuti egaa reeffa fuutanii deemtanii egaa geggeessuu hin dandeenye bakka itti geessitanii egaa nutti hin himne nummoo hin gallagaa jennee konkolaataa keenya seennee gaafa deemuuf kaanu asuma turaa nuun jedhanii hiikkadhaa nuun jedhanii eegdota keenya hiikkachiisanii moobaayilii nurraa fudhatanii waan hundumaa meeshaa nurraa fuudhanii qabattoo keenya nurraa yaasanii mana hidhaatti nu naqan kanu gaafa ba'uu immoo eega gaafa dhannee achitti mana sana eega mana hidhaa seenneeti guyyaa tokko namni waa'ee tokko nun gaafanne anaan gaaf tokko illee waamanii na gaafataniiru Jawaarin immoo maqaa masaa hin gaafanne akkasumatti maqaa isaa waan beekaniif Jawaar Mahammad jedhanii barreessan malee gaaffii tokko iyyuu hin gaafanne gaaffii tokko waa biraa dhiisaati akkasumatti hin teenye waggaa tokkoof ji'a jaha teenye jaarsoliin gaaf tokko ganama dhufanii kun har'a jalqabdanii mootummaan murteesseeraa ba'uuf deemtuu isin baafna jedheera isin hiikna jedheera mootummaan jedhan mootummaan maaliif isin dhamaasaree eega nu hiikuu barbaade xalaa barreesse mana murteetti ergee manni murteessuni hiiki jedhee mana sirreessaatti barreessuu duwwaadha isinii maa dadhabdanii maaliif isin dadhabsiisa mootummaan jenneen dhaqaatti maa jennaan dhufnee jedhan waan nutti himtan hin qabdanii waan haasofnu hin qabnu dubbiin dhumaadha nu hiikuu barbaade miti amma garaa isaatii nu hiikuu barbaade miti gadhiisaa jedhee mana sirreessaatti barreessuu malee isiniin dadhabsiisuun irra hin turre jenneen jaarsoliidha kana jedhanii jaarsoliiyyuu lollee jennaan jaarsoliin naqanii waan isaan jedhanis dubbatanis baay'ee quban qabnu achi gara ji'a tokkoyyuu nu tursanii galgalma tokko dhufanii kottaa ba'aa nuun jedhan gaafa baay'eedhaan bakka itti gallu iyyuu hin qabnu nuyi mana itti gallu iyyuu hin qabnu anis mana hin qabu innis mana hin qabu Hamzaanis hin qabnu mana itti gallu iyyuu hin qabnu nuti lafuma itti gallu mana illee kireeffannaa moo nu obsaa kaa guyyaa akkasii baatu jettanii nutti hin himne jennaan hin ta'u amma deemtu jedhan hin deemnu hin baanu hin baatu maleedha waan ajaa'ibaati dhugaa isinitti himna
hin baatu har'uma baatu malee asin bultan eeshi eessa bullaa asii baane moo nama mana qabu miti jennaan hin baatu yoo hoteela ta'e hoteela baasin bulchina malee asin bullu hin baatu malee akka kanaatiin halkaniin dirqamaan wantooma kenna jala galanii poolisiin guguddaan mas gagga'u kun akkumatti lafaa wal nu fuudhanii nu rarraasanii nu fuudhanii ba'an dhaganii yoo konkolaataa keessa nu ka'an isa dhugaa isinitti dubbanna humnaan dirqama waan akkumatti bobaa kana jala qabanii lafa nu hankaaksanii fuudhanii dhaqanii wannoo keessa nu buusan konkolaataa keessa hin bu'uudhee jawaarachi wannoo sana keessatti hammam maal akka ture namoota yeroo sana argan duwwaatu beeka kana ture dubbichi hin beennu maaliif akka nuyi hin beennu maaliif akka nuyi kan isin beennu garuu wanta nuyi tilmaamnu yeroo baa Oromiyaa kana Harargee fi Arsiifaa kana keessa deemnee yeroo uummanni hambisuun yeroo nutti birmatee haasaa keenya dhaggeeffachuudhaaf tumsa keenyaaf yeroo inni ba'u gaafa arganii jarri hin danda'amanii mo'amneerra akkas taanaanii jedhanii sodaataniiru. Kanaafi sababa barbaadanii akka nuyi hamba filannoon darbutti mana hidhaa akka nuyi turru barbaadaniiru. Kanumaafi milkaanii nuun mana hidhaatti nu naqanii waajjiraalee keenyan cufanii hooggantoota keenya gara biraas hin hidhanii godinaalee irra warra jiran waajjiroota keenya hundumaa cufanii qofaa isaanii filannootti dhiyaatanii qofaa isaanii walii ofii isaanii wajjin hin dorgomanii mo'anii kan nuyi quba qabnu kanaan akka kana taanaan yeroo baay'ee fudhachuuf hin deema osoo uummata biyya keessaan dubbisiin maaliif dhuftanii jedhanii sila dubbadheeraan walgahii tokko yoo waamuu hin danda'amu uummata hin danda'amu bakki isaas hin jiru haalli isaas hin jiru uummannis kora yeroo darbe geggeeffanne iyyuu kora keenyarraa deebi'anii nama meeqatu hidhame baay'ee haala rakkisaa keessa jirra kanaaf hin dandeenye sababii kanaaf karaa makanatti isaaniinis uummata galateeffatan malee galateeffachuu hin dandeenye Abiyyi waggaa 30 bulcha jedheera maal faayidaa maalii qaba inni waggaa 100 bulcha yoo jechuu danda'a garuu filannootti inni yaanna taanaan immoona beekamaadha filannoo sanatti inni yaatamu inni jedhu biyyi sun biyya namni tokkos namni lama qofaan yookaan namni biyya sanaa duwwaa bulchus miti itti deemamee nan seeraan itti deemamee jennaan numa mo'atama numa injifatama piroosesii masanaan achi hin ga'uudha achi ga'uu hin dandeenyamoo hin dandeenyuudha isadha kan nuti yaalaa jirru amma isadha kan nu yaalaa jirru bira keenyaan garuu hin mo'annaa jenna yoo karaa sana ammas hin bunnaa ammas hin annaa ammas akkas goona jennaan immoo malli biraanis jira mitiire malli biraan jira kanaaf garuu ijibaachuun barbaachisaadha hin danda'amuuti jennee yaadnu nuyi Itoophiyaan diina Oromooti Oromoon diina Itoophiyaattis hin jennu nuti nuyi sirni amma jiru kuni nu hacuuceera kaleessas nu hacuuceera har'as nu miidhaa jira garuu biyyi tokko akkuma jirutti sirna isaati malee diina keessanii yookaan diina keenya jennee hin fudhannu nu saboota biroo wajjin nagaa jiraachuu dandeenya sirna hunduma keenyaaf ta'u immoo jaarrachuu dandeenya inni yaadna hin danda'ama obboloota keenya hedduutu jira paartiilee hedduutu jira kan wajjin hojjechaa jirru jira nummoo akkaataatti yoo milkoofnee fi biyya sana akkamittiin waliigaltee haaraan ijaarrachuu akka dandeenyu hin beekna bifa maaliin akka itti deemnu tarsiimoo hin qabna akka sanaatiin hin deemnaa jennee yaadna nuyi abaluu waliin diinas jennee yaadnu abalus diina keenya jennee yaadnu sirnadha sirna sana waliin immoo ittiin falmaa jirra sirna sana immoo ofirraatii hin geggeessina jennee abdii kanaatiin deemna jechuudha marroo waliin hin haasofsiiftuu siyaasii deebitanii jedhan maaliif hin haasofsiifnu obboleessa keenya miti maaliif hin haasofnu waliin garuu haasaan keenya faayidaa qabaayi maaliif kan nuyi dhiibbaa gochaa jirru warra mootummaadhaan TPLF wajjin haasawaa jirta marroo wajjin isaasayii wajjin haasawuun dirqama tokko waliin haasaanii tokko waliin immoo hin haasawu jechuun hin danda'amu kanaafi waliin haasaa jennee dhiibbaa gochaa jirra akka lola dhaabanii fi kan nuyi lamaan isaanii irratti kan nuyi dhiibbaa gochaa jirruu fi taa'aatii mootummaadhaanii maaltu ijoollee kana bosonatti galchee gara tokko hin beektu mana irratti gubaniitu akkamittiin bosonan seenu namni manni isaa eega gubate eessa dhaqamee namni bosona balee bakka deemu eessa qaba
Kanaaf gar tokkoon akka namni bosona seenu gochaa maaliif bosona seenee kun shiftaadhaa kun diinaa kun shaneedhaa kun maaloodha jechuun hin danda'amu. Rakkoon mootummaa bira jira. Taa'aatii kana haasaa maaltu bosonatti geessee maaltu bakka rakkoon kun rakkoo siyaasaati siyaasumaan hiikkadhaa jenneetu isaaniin gorsinan. Kanaan addunyaanis dhiibbaa akka irratti godhu kan nuyi gochaa jirruuf dippiloomaasiidhaan karaa kanadha. Warri tumsan warri gargaaran akka isaan kana hubatan kan nuyi gochuu barbaannus isuma kanadha jechuudha.